Simannaan Oowwan simannaan guddaan Chaayinaan pirezidaantii Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqiitii fi goote mata duree oduu addunyaa tahee odeeffamaa jira. Maaliif Chaayinaan biyya Eritiriyaa xiqqoo uummata xiqqoo dinagdee xiqqoo qabdu kaammoo teessoo barbaachisaa galaana diimaa gubbaattuu argamtu kanaaf gootee ka jedhu mata duree miidiyaa addunyaa tahee mari'atamaa jira. Kun jechuun Chaayinaan sadarkaa addunyaattu maal barbaadaa jirti? Hariiroon Chaayinaa fi Eritiriyaa waliin qaban yookaan qabaachuuf deemanii ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa akkamittuu jijjiiruu deema? Kunin dorgommii Chaayinaa fi Ameerikaa jidduutti jiru sadarkaa kamittuu geessa? Gara biraatiin ammoo hariiroon Eertiraatii fi Itoophiyaa gara deemuu danda'a. Wanni jedhullee mata duree guddaa tahee oduu kalee isinii gabaasnanii Finfinnee irraa kiiloomeetirii 45 karaa kibbaattuu kan argamtu magaalaa Bishooftuu keessatti haleellaan ganda Saayinshaayinn jedhamu keessatti manhidhaa argamu tokko irrattuu geggeeffameen poolisoonni Oromiyaa namni 4 ajjeefame gariin madaahuu gabaasne turre. Haleellaa kana qaamii geggeesse mootummaan maqaa dhahullee baatee maddeen kenna amanamuun waraanii bilisummaa Oromoo akka raawwatee nutti himanii jiranii. Maddeen kunini akka jedhanittu haleellaan kunini ka godhame tarkaanfii manhidhaa san keessatti ta'uutu jiru hamaattu waan jiruu fi sana hambisuu fi haleellaa kana fudhannee jedhanii akkasittuu gabaasanii haa ta'uuti malee waraanni bilisummaa Oromoo haga ammaan tana gad bahee tarkaanfii kan nutti fudhate sababa kanaafi fudhannee jedhanii hin ibsine. Gara biraatiin mootummaan Itoophiyaa haleellaa magaalaa Bishooftuu keessattuu geggeeffamte kana qaama hin beekamnetu geggeesse jedhe malee ifattuu gabbahee waraana bilisummaa Oromoottu haleellaa kana mana hidhaa magaalaa Bishooftuu keessatti argamu irrattu geggeesse wanni jedhu haga ammaan tana hin dubbatamne. Maddeen kana kan mootummaa Itoophiyaa kan wajjin dubbanne ammoo haleellaa kana qaamoleen adda addaa kan waraana bilisummaa Oromoo qaama mootummaa wajjin ta'uudhaan seedii mootummaa keessa jiru kan warra badii isaan jedhan kan deeggaru wajjin ta'uun akka godhu hin oolle shakkii qabanii dubbatanii jiranii. Magaalli Bishooftuu kalee sakatta'insa hamaa keessa akka turte seedii alaatii fi seedii keessaa akka barbadiinsa miidha barbaadu jedhan mootummaan to'annoo jala oolchuu fi sakatta'insi hamaan hidhaanis akka jirutu gabaafamaa jira. Waraana fakkaataa jedhama haalli magaalaa Bishooftuu keessatti yeroo manhidhaa san gubbaattu tarkaanfiin fudhatame dhukaasasaa dheeraa fi deemettu ture. Akka odeeffannoo kennatti bakka sanitti walitti bu'iinsi geggeeffame warra hidhattoota dhufee fi poolisoota eegdota qofa odoo hin taane warri raayyaa ittisa biyyaalleen hundinuu keessattuu hirmaatanii jiranii. Wanni sun humna poolisii ol waan taateef mana poolisii suni cabsanii hidhamtoota siyaasaa
hedduu baasisuu yookaan ammoo miliqsuu akka danda'anillee dubbatamaa jira. Mootummaan sakattaa'iinsi cimaa godhaa jira. Wanni kun akka malee badii guddaa qabaachuu akka hin oolletti dubbatamaa jira. Tarkaanfii mootummaa ammaan duba akka malee cimaa ta'uu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoolleen waan kana yoo akka odeeffannoo nu kennetti akka goortaate humni isaa cimee qarqara Finfinnee magaalaa Bishooftuu teessoo humna qilleensa Itoophiyaa bakki itti argamu Bishooftuu keessattuu haleellaa kan godhuu danda'uun isaa humni isaa hagam tokko akka cimaa jiru kan agarsiisu jechuudha. Kun jechuun ammoo araara geggeeffamaa ture ka Tanzaaniyaa yookaan akka Zanzibaarii fi Maalii waan jedhu walittuu qabatee abdiin marsaa lammaffaa fi adeemsi araaraa geggeeffamu kun ni gufatamoo hin gufatu waan jedhu maddeen kenna amanamoo ka waraana bilisummaa Oromootii fi ka mootummaallee gaafanne jirra. Marsaa lammaffaa fi araarii yaadamee sagantaan kunini akka hin gufannee dubbatanii qaamni mootummaalleen qaamni waraana bilisummaa Oromoolee marsaa tokkoffaa mariin Tanzaaniyaa Zanzibaarii yeroo inni geggeeffamaa tureyyuu walitti bu'iinsa fi waraanii Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu akka deemaa jiru gabaasanii kanaafuu ammallee marsaa lammaffaa fi araarii godhamuu fi karoorfame yoo ka jiraatu taate hin gufatu araarii waraan dhaabuu fi waan taate fi ni geggeeffamaa jedhamee dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tanattu waraanii bilisummaa Oromoo namni warri mana hidhaa jiru ka Bishooftuu kun yeroo dheeraa fi akka hidhametti dubbatamaa jiranii eenyummaa isaanii hagammaan tana beekullee banne yeroo kanattu haleellaa kan geggeessanii jennee waan gaafanneef waan amanama qabatama miidhaa qabaa jirutu jira sun hambisuu fi goone waan jedhu ka isaan dubbatanii high value prisoneeritu achi keessa jira hidhamaa gatii guddaa qabu jechuun gatii guddaaf gatii xiqqaa haalli isaan ittiin murteessan hin beeku sun lubbuu warraa dandamachuu fi balaa isaan irratti saaxilamerra yeroo hedduu mootummaa wajjin wal dubbanne mootummaa waan nu dhagenne fi tarkaanfii lubbuu warra baraaruu dandamachuu kan fudhannee jirra jedhanii akkasittuu yoo odeeffannoo na biraan gayanii jiran jechuudha. Kanaan walittuu qabatee qaamilachuu ka mootummaalleen ka waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana haleellaa walirrattuu banaa jira. Akka maddeen kiyya jedhanittu Bishooftutti waan ta'e waraana bilisummaa Oromootti duuba jirra jedhanii nutti himanii jiranii gara biraatiin ammoo mootummaan Oromiyaa dhihaa gara Shawaa dhihaa gara godinaalee Wallaggaa adda addaa keessattuu haleellaa geggeessaa jira. Kanaan wal qabatee haleellaan ammaan tan deemaa jiru wayitaa afaan nagayaa haasawaa jiranitti araara haasawaa jiranitti maali jennee gaafannee turre xiinxaltoonni hedduun waan jechaa jiranitti qaamilachuu marsa lammaffaa fi of qopheessaa jira. Anattuu mo'achaa jira, anattuu injifataa dabsachaa jira, anattuu waraanan irraanaa jira. Kanaafuu gaafiin kiyya na haa deebituuti. Yoo gaafiin kiyya na hin deebine waraana itti fufudhanii humni walii wal agarsiisanii marii irratti of qopheessuu fi waan godhamaa jiru fakkaataa jedhanii kun ammoo dhugaa fakkaata. Maal jennaan qaamni lachuu waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaallee lachuu marsa lammaffaa fi carraan araaraa balbalti hin cufamnee jedhanii jiranii kun jechuun akkuma xiinxaltoonni kun jechaa jiranitti warri lachuu humnuu fi garsiifachuu fi anjaba na cabsuu hin dandeettu harki na hin kennachiiftu na hin jilbeeffachiistu kanaafuu ani hin jabaadha gaafin kiyya kaanin qabadhe dhufe kana na deebisi yoo akkas hin taane waraanii hokkarri walitti bu'insi jeequmsi itti fufa. Mootummaan qawwee isin hiikkachiisa anjabeenyi qaba qawwee hiikkadha karaa nagayaatiin galaa siyaasaa keessatti hirmaadha sochawaa waan jedhu qabate ittum deebi'a fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo qawween na cabsu na hiikkachiisu hin dandeettu anin sodaa ta'uu danda'a sirra hin fagaadhu fagoo hin jiru balbala Finfinnee dhadhahuu danda'a. Teessoo ajaja humna qilleensa Itoophiyaa kataate Bishooftuu kiiloomeetirii 45 Finfinnee irraa ka jirtuttu yoo balbala kan dhadhahe borammoo Finfinnee dhufuu danda'a. Kanaafuu mariidhaan malee karaa nagayaatiin malee araarii jiraachuu hin dandayu nagaan jiraachuu hin dandayu yookaan injifannoo waraan keessa hin dhuftu waan jedhu garsiisuu fi haala gosunittuu waan jiru fakkaata. Kun inni qabatamaan wanni naannoo adda addaa keessattuu mul'atillee mootummaan riphee lolaa yoo taate humna riphee lolaa mo'achuun akka malee rakkisa. Kun Benishaangulitti mul'atee jira, Tigraayitti mul'atee jira. Naannolee adda addaa keessatti riphee lolaa waliin wal lolanii keessattuu riphee lolaa kaayoo uummata qabu jedhu kan uummati duuba jiru deeggara jedhu mo'achuun rakkisa waan taateef mootummaan gara mariittu dhufee rakkoo kana karaa mariitiin furuun barbaachisaadha jedhamee dubbatamaa jira. Miidiyaan kun odeeffannoo argachaa jiruun wanni kun lachuu karaa tokkoon araaraallee dubbachaa nagaa dubbachaa karaa tokkoon fedhii waraana wal cabsuu fi yookaan yoo akkame diqqaatee marii irratti anattuu olaantummaa qabaa jechuudhaan yaada isaanii akka marii irratti fudhatama qabu godhuu fi wanni godhamaa jiru kun yoo haala gos kanaatiin itti fuufee lubbuu lammiilee Oromiyaa irratti gaaga'amiinsa ka fidu ka miidhaa fidu adeemsa araaraallee ka gufachiisuu danda'u
tahuu sodaattu jira. Kanaafuu waraanirraa lolirraa injifannoon dhufti hin jiru. Ammallee karuma araara carraaquu karaa wal dubbachuu badadu yaaluu karuma sunittuu wayyaa jennee irra deebine dubbachaa jirra. Injifannoon waraanaan dhufa. Injifannoo waraanaan dhufa hin jiru. Haala ammaan tanaa keessattuu haalli siyaasaa Itoophiyaa wal xaxaa tahee wanni hedduun deemaa jirtutti waan naannoo Amaaraallee Tigraayillee Eertiraallee haasawaa jirra. Kan keessatti Oromoon tokkummaan dhaabbatee wal bira dhaabbatee rakkoo qabu ilaaf ilaameedhaan mariin wal dhagahuun waliin dubbachuun furatee yoo aangoo qoodachuu taate mootummaa ce'umsaa dhaabbachuu taate gaafilee Oromoo ka bu'uura deebisuu taate mariin walitti dhufanii qaamileen hundinuyyuu bakka minjaala tokkorra ta'anii an kan barbaada at kan barbaada an hagas dhufa at hagas nakkootuu jedhanii qaama hundaayyuu hirmaachisanii nagaa waaraa buusuu dandayanii Oromiyaan cufaafiyyuu hin geetti mariitu barbaachisa kan caalaa gaddaa fi gadadoo uummata Oromootti galchuu hin qabanii jennee dubbanne turre haala kanarraa kan ka'e waraanii dansaa hin qabu waraanii nagaa hin fidu waraanii ammoo badhaadhinallee hin fidu waraanii haala ammaan tana jiruun gaafilee siyaasaa deebisuu hin danda'u. Gaafiin siyaasaa aadaa siyaasaa kamarii irratti hundaa'ee aadaa siyaasaa ka wal dubbachuu walaasa'uu irratti hundaa'een furachuu qabdu malee humnaanii hin furattu waan jettu calaqqisaa turre haala gos kanaa irraa kan kaase ejjannoon kennine ka waraana balaaleffachuu kakalee geggeessine kana tahuu isaati jechuudha. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odoo kun inni akkasumaan jiru wanni araaralleen akkuma haasamettu jira waan araaraa kan nu gammachiise keessaa tokkini magaalaa Amboo keessatti qaamota dhimmi ilaaluu ka adda addaa ka godinaalee Oromiyaa dhihaa godinaalee Wallaggaa afran irra waan marii araara nagayaa haasahu mootummaan Ameerikaa karaa dhaabbatisa gargaarsaa USAIDdhaan walitti fide haasofsiisa jira. Sagantaan sun sagaleen Ameerikaa qophiin afaan Oromoo qabate. Jetamuu waan danda'amneef amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduraatti bu'uu fi akka Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaa'u Kabbada hawaasni sababa dhabamuu nageenyaa wal qabatee nagaan ba'ee galuu rakkachuu isaa dubbatanii jiru. Mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru ibsanii jiru. Haalli Wallagga Bahaa Wallagga Lixaa jiru kuni baay'ee suukanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, barataan baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u. Eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraarri kun illee calqabamee uummanni keenya gurri isaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduraatti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraatee sabni yoo nagaan jiraate malee bahee galuu hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caalaa. Isa kanaaf uummanni keenya kun namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyee ilaallonnee araarama mootummaadhaa fi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akka isaan nuu kennan barbaanna. Aadde Misgaanee Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababaa jedhaniif ibsanii jiru. Aanaa Jaardagaa guutuu isaatti uummanni keessaa buqqa'ee akka hin taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokko immoo gariin gara qe'eetti deebaniiru. Akka Jaardagaa Jaarteetti uummanni ammayyuu gara qe'ee isaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'udha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qe'ee isaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufis illee beelaaf akka saaxilamnu rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa gama isaaniitiin mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo adeemsa marii nagaa eegalan biratti qaamoleen hawaasaa garaagaraa illee waan isaanirraa eegamu qabu jechuun dubbatu. Maayin nun waan kontribuutii gochuu dandeenyu amma maree akkamiitu godhamuutu irreera. Deebisanii nagaa waaraa gad dhaabuudhaa fi maal gochuun nurra jira kan jedhudha kan irratti mari'anne koominitii irratti diyaaloogii akkamiitu deemuutu irra jira. Isteekholderiin immoo amma gajjallaatti maal gochuutu irra jira kan jedhu yaada akkasiitti kan kaafnee mari'achaa jirru jechuudha. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAIDtti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa gama isaaniitiin sadarkaa biyyaatti walta'iinsi siyaasaa akka jiraatu dhaabbatni isaanii akka deeggaru dubbatu. Pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'iinsi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'iinsa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti immoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. Inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira, walta'iinsi ta'utu irra jira yookaan walta'iinsi sadarkaa Oromiyaatti ta'u walta'iinsi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assamshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo, Oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna. Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa dhufan abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yommuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan waan itti dabalanis qabu. Waliigaltee biyyaalessaa sanaaf Oromoon akka sabaatti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaan xiyyeeffannaa. Eebuun uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadhaa kan jedhan obbo Nagaan dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Iddoolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naaqol Malkaa Amboorraa. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo dhaabbatni misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya akkuma itti fufettu jira. Sagantaa kana dhaabbata gargaarsa Ameerikaa kan idil addunyaa USAIDtu qopheesse hordoftoota yookaan ammoo hirmaattota jedhuti. Hirmaattota godinaalee Wallaggaa afran, godina Horroo Guduruu, godina Qeellam, godina Wallaggaa Bahaatiif Wallaggaa dhihaa irraa walitti dhufanii magaalaa Amboo keessatti wal mari'achiisee achittuu wal mari'achiisanii mariin kun asittuu ta'uun Amboo keessatti ta'uun inni mataan isaa waa tokko dubbata Wallaggaan rakkoo keessa akka jirtu kagarsiisuu naaf fakkaata. Achittuu dhufanii abbaan gadaa waan araaraa akka dubbachaa jiru uummanni keenya gurri isaa banatee iji isaa banatee waan araaraa dhaga'uu fedha, waan araaraa arguu fedha jedhanii araaraa akka dheebotee uummataaf dabarsaa jiranii yeroo kanatti araarii dhufuu qaba. Araarii yoon dhufne bara kanallee uummati lafa qotachuu hin danda'u yoo hin qotan nama bara dhufullee beela'uu deema. Yeroon kun yeroo qonnaati, yeroo namni midhaan facaafatu jechaa jiranii uummati qalbiin isaa araara feetii nagaa feetii jedhamee dubbatamaa jira. Hoogganaan dhaabbata USAID kan waan kana qopheesse akka dubbatutti argitanittu sadarkaa Oromiyaatti akka waliigalteen dhufu sadarkaa Oromiyaatti akka kararee dhalatu kanaaf ammoo araara waliigala Itoophiyaa keessattuu geggeeffamuuf marii biyyaalessaa geggeeffamuuf Oromoo walitti dhufee rakkoo qabu kan waraanaatii fi waan adda addaa karaa nagaatiin furatee ejjennoo gosa tokko qabaatee marii biyyaalessaatiif akka nuuf qopheessu akka barbaadani kun waan mootummaan Ameerikaa godhaa jiru guddoo jajjabeeffamuu qaba kan akka mootummaan Ameerikaa sadarkaa biyyaalleetti godhu sadarkaa addunyaallee dippiloomaasii keessatti uummata Oromoo akka hin daganne dhaabbileen akka Ollaa faatii fi hawaasii Oromoo kan biyyaalaa jirullee yeroo adda addattuu gaafii wal fakkaataa dhiyeessanii dhiibbaa godhaa jiranii wanni ammaan tana jalqabe kun jajjabaatee itti fufuu qaba. Kunin waan araaraa waan barbaachisu jechuudha. Araarii kun akkuma dhageettanitti torbaan
mariin Tanzaaniyaa jalqabeen dubattu kan godhame amma mariin sun akka yaadamettu bu'aa qabeessa hin taane ammoo garuu imala dheeraa deemanii marsaa lammaffaan ni jiraatan ni dhufaa jennee abdanna. Qaamileen miti mootummaa ta'anii dhaabbileen Ameerikaatiif warri adda addaa miti mootummaa waan akkasii kan jajjabeessanii irratti hirmaachuu marii araara haasa'uu araara dubbachuun baay'ee barbaachisaa warra gara Wallaggaa qofaa osoo hin taane bal'isanii sadarkaa adda addaattu godinaalee adda addaa Oromiyaa dhihaa fakkeenyaaf godinaaleen Shawaayyuu rakkoo hedduu keessa jirti. Arsiin akkasuma Diida'aa fi Arsii dhihaa keessalleetti sochii wal fakkaataa waraanan hin gabaafamu malee wal fakkaatatu jira. Godinaaleen Booranaatii fi Gujii ammoo rakkoo wal fakkaatanitu jira. Harargeenis akkasuma Iluu Abbaa Booraas Bunnoo Beddelles amma gar hundaayyuu sochiin riphee lolaa ka gosa jechuun durii Wallagga qofaattuu gabaafamu yookaan godina Gujii Booranattuu gabaafamu wal gayaa jira waan taateef mariin dhawataan abbootii amantii haawwan siiqqee abbootii gadaa abbootii qabeenyaa hayyoota barattoota dargaggeessa jaarsaa jaartii hundaayyuu hirmaachisu godhamuun baay'ee barbaachisaadha. Jajjabeeffamuu qaba. Marii gosa kanaati kan barbaannu haasaa nagayaa haasa'uun waan tokko jibbiinsa diqqeessuun araara jechuun waan tokko maal jennaan jibbiinsi hammeenyi waraan dhala. Wal jibbiinsi yeroo hunda walitti bu'iinsa uuma. Araarii nagaa ka jedhu ammoo maal jira sodaa jibbiinsi uummata jidduutti jiru gabbuuse wal hubachuu geessa wal dhagayuu geessa. Garasittuu nam dhaqa waan taateef waan gaarii waan jajjabeeffamuu qaba. Haasaan nagaa haasaan araara waan jajjabeeffamuu qaba. Gara waraana bilisummaa Oromoo illeen gara jechuun mootummaa illeen wanni akkasii jajjabeeffamuu qaba. Miidiyaan kennallee waan araara akka malee haasa'uu qaba. Miidiyaan Oromoo hedduun isaanii ammaan tana gara fuuldeeffatanii OMN, Oromiyaa 11, Egeree News Network, Waaltaa, Faanaa, OBN cuftuu isaanii waan araara haasawaa jiranii kunini waan akka gaariitu jajjabeeffamuu qaba. Waan araara haasa'uun akka malee barbaachisaadha. Maal jennaani investimentii guddaa goonee waan jibbiinsaa waan hammeenyaa waan uummata qoqqoodaa irrattuu guddoo hojjennee waggoota 4-5 darban kana waan uummata walitti fidatu hin taane uummata gargari faffageessaa yaada gargari faffacawaa yaada hamaamaa nuun cuftinuyyuu oomishaa turre yaada oomishne kan ammoo yeroon jechuun ammaan tan yaada sun buqqisne balleessine yaada araaraa yaada wal danda'u wal dhageeffachuu waliin mari'achuu adda addummaa marii fi ilaafilaameen dhiphisuu gara sunittuu deemuu qabna. Yoo kun hin taane haarii egeree Oromiyaalleen ka Itoophiyaalleen guddoo rakkisa ta'uu deema. Kanaaf wanni nu baasa wanni gaariin mariittu jiraachuu qaba. Marii jajjabeessuu qabna. Marii araaraa faarsuu qabna. Kan ammoo sadarkaa mootummaalleetti baay'ee barbaachisa. Afaan araaraa dubbachuun sadarkaa mootummaalleen alattu sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa miidiyaa sadarkaa riphee loltootattu gara hundattu araara wanni jedhamu kun jajjabeeffamuu qaba. Ani wanni abdina tora keessa warri kanaan dura waraan dhaadheessaa waraan faarsaa turanii gareen isaanii ammaan tan afaan araaraa dubbachuu jalqabanii jiranii kun amma waan jajjabeeffamu fakkeenyaa fi kanaan wal qabatee dhiyooma kana jechuun Taayyee Dandaa waan ni barreesse kana waan araara xiyyeeffannaa kenneef yaagaa baasuti. Guyyaa caamsaa 9 Taayyeen nama araara Tanzaaniyaallee guddoo deeggaraa ture. Taayyeen jechuun gaafa waggaa 4 kan keessattu jechuun walitti bu'iinsa adda addaa yaada yaamicha godhu garee akkasiiti garee gosa kanaati garee maali jedhee magaalata waraanaa dhahuun dibbee waraanaa dhahuun xurumbaa waraanaa afuufuni nama jechuun akka malee adda durummaan kahu amma immoo gara araarattu gaddeebee jira. Gaaf sun kaadiree Abiyyiiti qabaa ganna dhiisa waraana faarsaa waraana dhaadheessaa humna shanee balleessaa Haji Buutaa balleessaa Haji Gurrisaa maali akkasiidhe guddoo waan amma itti jirru kanaaf jechuun sababallee warri ta'an keessatti amma inni namni kun qalbisattuu deebi'ee waan araaraa haasawaa waan nagayaa haasawaa jira. Mee waan inni jiru kana dhageeffannu har'a salaalee ollee gallee kallattiin kabajamaa caffeetinii ummata nu filate dubbisuu deemne garba gurraachatti ummata aanaa kiyyuu dhageeffanne miidhaan isa kumaa kitila. Ganna 5 duratti ummati kun yeroo xinnaate nagaaf jireenya qaba. Har'a oolee buluu fi bahee gulufu guddoo rakkata. Kanaafuu gaafiin isa tokkoffaan lammaffaa fi sadaffaan nagaadha. Gaafii misooma danuu qabaatus hin kaasu. Bashannana paarkii fi hoteela sila dhiisi. Dheebuun isaa nagaa qofa. Araarri eegalamee akka bakkaan bahu cimsee dhaammate. Jaarsoo Dagam Darraa Abootee Gullelleen Giraar Salaaleen dhaamsa araaraa fi nagaa qaba. Dhaamsi uummata Oromiyaa
maraatu kanuma akka gaafa jijjiirama jennee gooftummaan ummata yoo amanne sagaleen ummata yaa kabajamu qoosaa warra Dubaay bulee Shangaayitti ciree nyaatu otoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabe rakkatuu fi gurra kennu barbaachisa. Marii araara nagaa hawwii ummataatii jedhe marii hawaasa wajjin godhe hawaasa isa filate wajjin godhe akkasittuu agarsiisee jira. Kun jechuun feesbuukii taayee dandaati nama 13,000 jaalate komentii 1,400 qaba nama 875 qoqoodee yookaan faffacaase jechuudha. Marii hawaasa jechuun isaa wajjin godhe kuni waan jajjabeeffamuu qabu. An akka kiyyattu taayee qofaa miti bakki bu'oonni cuftinuyyuu ka godinaalee Wallaggaa deemame waan Wallaggaan itti jiru gaafadha. Uummata Wallaggaatiin mari'adha. Uummati Wallaggaa maal buufatee wagga shanaan kan maal argatee maal dhabee maal yaadaa akka marii ammaan tana mootummaan Ameerikaa kunoo Ambootti qopheessee kana Horroo Guduruu dhaqaa, Qeellama Wallaggaa dhaqaa, Deeqa dhaqaa, bakka adda addaa dhaqaa waan Wallaggaan keessi jiru gaafadha, mari'adha, fedhii warra maali hubadha, uummata keessan dhageessisa. Keessattuu miseensonni paarlaamaa Oromiyaa ka jirtanii gamtaan Afrikaan araarnu haa qopheessuu jettanii waan adda addaa godhaa turtanii ammallee waan suni gamtaa Afrikaa haa taatuti mootummoota gamtooman haa taatu Awurooppaa haa taatu Ameerikaa birattu mootummaa keessanillee waan hunda dandeettanii carraa qabdanittuu fayyadama araara waan jedhu dhiibaa waan sanirra dubbadha. Uummanni jechuun araara fedha nagaa fedha uummanni beela'ee jira uummanni daaree jira uummanni gaddaaf gadadoo hamaa keessa jira. Qotachaa hin jiru kunoo yeroon qonnaa ka Wallaggaa ammaan tan roobii darbaa jira bakka adda addaa Wallaggaa qofaa miti Gujii Boorana Arsii Harargee Iluu Abbaa Booraa bakka jechuun quuftuu Bunnoo Baddallee bakka bosona san cufa keessatti yeroo ammaan tana beelattu jira sababi kun cuftinuyyuu gariin isaa harki guddaan sababa namni tolche kanaadha aangoon nam cufaayyuu walittuu hin gayaa wal mari'achuu wal haasa'uun araara buusuun nagaa buusuun akka malee barbaachisa waan taateef waan gostaayyeen godhee kana deema isiniin cuftinuyyuu warri isin filateen dubbadda. Miidiyaan Oromooleen sagalee uummataa ka araaraa kan akka gaarii guddisee dhageessisee uummatii akka inni araara Tanzaaniyaa deeggaraa ture. Uummanni jechuun akka miidhaa waraanaa irraa argaa ture. Waan Oromoo wal nyaachaa walitti bu'aa jiruuf gara Wallaggaa kanaan fakkeenyaaf Wallagga Baatii Horroo Guduruu akkuma jirtuun warri faannoo lafa fudhatanii jiran. Maaliif? Warri wal nyaatu bineensis nyaatuun argu jechuun. Ollaa dhufee qaama isaa lafisaa fudhatee jechuun miidhaa irra dhaqqabsin argu nu walirratti xiyyeeffanne waan gos kanattuu jira waan taateef amma yaadi gosa taayee kun hawaasa mari'achiisanii hawaasii fedhii maalii qaba hawaasii maalii yaada wanni jedhu waan akka malee barbaachisa waan jajjabeeffamuu qabu waan taateef angara kiyyaanii bakki bu'oonni uummata ofiin jedhan cuftuu isaanii waan gos inni godhee kana Oromiyaa bakki san filate deemaa dubbisa miidiyaa irratti kootta dhufa waan araara haasawa uummata mari'achiisa fedhiin uummata maal jedha gaafadha kanaaf wanni kunini akka malee jajjabeeffamuu qaba. Kalee guyyaa lama sadilleen duratti taayeen ammallee waan araaraa biraa barreessee jira. Barreeffamni isa kun ani jechuun jaaladhee jira. Maal jenna taayeen kanaan dura ibiddi qabsiisaa ture ibiddi waraana amma immoo waan araara haasawa jijjiirama guddaa jechuudha. Nulleen jechuun ibiddi waraana hafarsaa turre kanaan dura. Amma jechuun waraanni sun faayidaa hin qabu miidhaa malee jennee amma gara nagaatti deebinee jirra. Nagaa ammas nagaa jedhee barreessaa otoo xinnoo of duuba mil'annee bilisummaa fi qananiif jecha wareegama akkaan qaalii baasuun bara dheeraa qabsoofne amma lachuu hin qabnu yoo dhuga dubbanne nagaan dhiibnan waan kaleessaa qabnullee dhaanee dur caala hardha ergamne tangalaanan sababbii wadhaba keenya waldhaba keenya jedhe dhugaadha furmaanni araara qofa nagaan ummata Tigraay hara galfachiise haadha fi abbaa keenyas yahammatu ammoo warri jeeqama irra buufatu laayyotti araaraa hin fudhatu jaarsi hayyuun qabsaa'aa fi hogganni sabaa fi dhukkubsatu sagalee jabaan araaraa fi nagaya haa dubbatu yoo xinnaatee ummati nagaan qe'ee ofii jiraatu fi hiree yaa argatu gabaasa soba haa dhaabbatu nagaa ammas nagaa nageenyi badhaadha jedhee barreessa jira. Bakka bu'aan caffee Oromiyaa obbo Taayee Danda'a nama 14,000 jaalate akkuma argaa jirtanii yaada 1,500 jira. Nam 899 qoqqoodee yaada kan facaase kanaan wal qabatee jechuun Taayee waan araaraa guddaa dubbachaa jira. Artisti Galaanaa Gaaromsaas waan araaraa waan cima sirbaan baasee jira. Duraanuu sirbi jedhu keessatti dhaamsi isaa
araara. Artistoonni kennallee waan araara ammaan tan sirbaa jiranii Angalaanaa Gaaromsaa guddoo galateeffachuu barbaada. Sirbisaa araara jedhuun waan araara akka gaariittu sirbee jira jechuudha. Waan araara galmii kenna araara safuun kenna araara waan amma deemaa jiru gadadoo Oromiyaa keessattuu galee kana karaa artiitiin calaqqisee jira. Yeroo biraa sirbisallee meebii irra dhufnee xiinxaluu dandeenya guddoo galateeffachuu barbaada. Kan namni Oromoo bakka adda addaa sadarkaa addunyaa keessa jiraachuun gaarii warri fakkeenyaa fi bakkuma xixiqqoo ta'u jiran fakkeenya kana yeroo hedduu ani wanni an kaasu Dr. Tewoodiroos Adahanoom dhaabbata fayyaa addunyaa keessattuu Tigraay sagada akka inni ta'e argitanii jirtan. Dr. Tewoodiroos Adahanoom nama qofa isaa addunyaa sochoose jechuudha. Ummata isaatii fi konfidensiidhaan yeroo isaan rakkatanitti yeroo uummatee Tigraay rakkoo hamaa keessa jirutti Dr. Tewoodiroos Adahanoom Tigraayidhaa fi dubbachaa ture. Tigraay gudeedamaa jirti. Tigraay ajjeefamaa jirti. Tigraay beeloftee jirti. Tigraay waan adda addaa miidhaan hamaan dubbachuu hin dandeenye qabaa jedhee dubbachaa ture. Warri Oromoo akkas gabbaatanii hin dubbanne sadarkaa addunyaa kan jirtan jennee gaafachaa turre. Namni akkasii gabbayee dubbatu dhabamullee namni ammoo callisuun lentaatu suutallee hojjechaa jiru hin jijjiiraa jechuudha. An kanaan walitti qabatee hoggana Igaadi kata'e Dr. Gabayyo Warqinee Gabayyo araara Tanzaaniyaa Zanzibaarutti ta'eyyuu karaa Igaaditiin waan inni goggodhe beekamtii kennuufin akka malee gaarii. Namni kun namtola nama qajeela haga danda'utti sadarkaa addunyaatti dhageettii qabu sadarkaa naannoo dhageettii qabu dhaabbata Igaadii san araaraa fi waan inni gumaachuu qaba akka inni gumaachuu godhee jira. Ammallee taanan waajirri yeroo kamiyyuu araaraa fi bana walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa karaa nagaatiin akka inni furatu jedhee jira. Namuu fi bakka ofiitii qabaachuun bakka adda addaatii qabaachuu waan jajjabeeffamuu qabu waan gaarii an kanaaf waan araaraa kan irra deebi'ee jajjabeessuu waan araaraa kana akka gaarii irra haasa'uun barbaachisa jedhee akkasittuu yaada. Wanni araaraa akkas ta'uu qaba. Maaliif waan araaraa kan akkan haasoftaa maaliif waan araaraa kan jajjabeessu karaanu is malee karaan biraa hin jiru. Falli araara malee hin jiru. Falli nagaa malee hin jiru. Karaa waraana yaallee jirra. Waggoota 5 waggoota 4 darban kan bu'aan isaa du'a, bu'aan isaa qabeenyi barbadaa'u, faayidaan isaa tokko hin jirtu. Misoomii baanaan hin finne, bilisummaa jedhan hin finne, watakka hin finne, ummanni keenya jechuun nagaa qabaa jedhamu ka waggaa 5 dura dhabee jira. Manneen barumsaa kumaatamni diigamee jira. Barataan kumaatama barnoota al ta'ee jira. Ummati kumaatama kuma dhibba hedduu buqqa'ee jira. Hin gabaafamu malee. Waraanii kunin ummata kumaatama beelafillee saaxilee jira. Lafa sila hin beelofne keessattuu. Kanaaf waraanii yoo dhaabbatee tasgabbii Oromiyaatiif rakkoo kenna karaa mariitiin furachuu fi siyaasa qarooma haasaatiin furachuuf sadarkaa Itoophiyaallee fala tahaa jedhee waan yaaduu fi kanaaf ambaasaaddarii araara ta'uu barbaada. Nagaa buusuu barbaada. Araarii ammoo Tigraayiif dhufe haga tokko roobi Tigraayiif roobe kun nulleef haati tiifuti. Tigraay uummatiin miliyoona tokkootii fi 200,000 dhumate achiin duddubattam gara araaraa dhufan. Kanaafuu roobii warraa roobe kunin maaliif nu caamata? Maaliif nu hin titiifne? Ma irra waa hin baranne? Tigraay dhaadatanii maal jedhanii uummata miliyoonii tokko dhiyaatu yookaan miliyoona tokkoof 200,000 akka gariitti dhumate amma araarachaa jiran. Walitti bu'iinsi cuftinuyyumaan araaran mariin fidhata. Haga uummata qoraan ibiddaa gootee fixutti ma hedda ma ammumaan tan hin jalqabne an kana ka jechuu barbaadu kan eegii jedhee waan Oromiyaa keessaa eegii dubbadheen dubattu har'a jechuun waan Oromiyaa waan araara dubbanne jirra. Kan bira dabarree amma wantoota oduu ka biyya keessa dhufaa jiranii haasa'uu deemna. Oduun biyya keessa dhufaa jirtu tokko lama walgahii Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa gaggeeffamaa jira. Walgahiin kun guyyaa 6ffaa fi tayaa jira. Guyyaa 6ffaa kana keessattuu rakkoolee naannoo Oromiyaatii fi Tigraay irraa kaa'een wal qabatee mariin akka goggodhamaa jirutti dubbatamaa jira. Walgahiin Sinodoosii kun gaafilee Sinodoosiin Oromiyaatii fi sabaa fi sablammii ofiin jedhu fidee fi warri Tigraay fide akka gaarii xiinxalee deebii kennaa fi hin jiru jechaa jiranii. Fakkeenyaaf gaafilee jechuun abbootii amantii Abune Saawuroos fa'aati kanaan dura magaalaa Walisootti muudama isaanii nu raggaasisa nu mirkaneessa akka jedhanii tajaajila afaanii nu babal'isa abbootii amantii afaan beekanii aadaa beekanii nu muuda akka jedhamu sunillee ammaan tanatti tayaa hin jiru. Tajaajila afaanii babal'isa akka jedhamullee tajaajila afaanillee babal'isaa hin jiranii waan jedhutti odeeffannoon dhufaa jira. Walumaa galattuu gaafii mallubummaa
dhiifama sinodoosiin Oromiyaatti fi sabaa fi sablammii kaasee gaafii afaanii qofattu deebisanii sanummee gaafuma afaanii qof nu deebisa muudama haa ta'e nuu kenna jedhanii ka gaafatan warri gaafii warra gurguddoo bu'uura jedhan dhiisanii bu'uura araara Abiy Ahmedii bataskaanaa fi warra jidduu sinodoosiif warra jidduu godhanii gaafii xixiqqoo gaafatan kanaayyuu deebisuu hin barbaanne guyyaa guyyaanii mariin sinodoosii waan itti oolu dubbi hima sinodoosii ka ofiin jedhu Abune Phexros yaada dogongoraa hin taane yaada sirrii hin taane dabarsa jechuudhaani addeeffamaa jira waan garii inumaayyuu ejjannoo paatriyaarkii Abune Maatiyaas kan hin taane gabaasaa jechaa jirama Abune Maatiyaas yeroo ammaan tana jidduu dhaabbatee gaafiin Tigraay illee gaafiin Oromiyaa illee haa deebituuti deebisuu qabna bataskaanii rakkoo dhugaa qaba rakkoo dhugaa kana haa dubbannuuti bataskaanii inumaayyuu inni nu mataan isaa sakaalamee jira sakaalla kan keessa bilisaa baasne ittiin deemuu qabna waan jedhu kan inni qabatee ittiin deemaa jiru warri kaan ammoo warri sinodoosii keessa jiru kan keessattuu ijaaramanii siyaasa ilaalcha siyaasa bakkaan baachuu baasan warri akka maahibara qiddisaan ጴጥሮሳውያን ሞዋ ተዋሂዶ ጎልማሶች ድርጅት የሰንበት ትምህርት ተማሪዎች ህብረት ማሊ ጀደማን ኢሳን አሞ ለኪ ወኒ ኩ ሪፎርም ወኒ ጀደሙ አራራ ወኒ ጀደሙ ከለቲን ውድሩ ደፍከን ማለ ወኒ ሃራውኒ አራሪ ሲኖዶሲ ኦሮሚያ ቲፊ ሰባፍ ሰብለሚ ጋፊን ትግራይ እራ ወራ መንበረ ሰላማ ካስ ከሳቴ ብርሃን ይረዱፉ ተኮሌኒ ጋፊ ስሪሚቲ ጋፊ ከንዱባ ወረ ጀቹን በተስካና ዲጉ ወረ ተሐዲስ ወጀደመ ወረ ሐራት ቀን ዮካናሞ ሐረቲክ ጀደሙት ዱባ ጅራ ጀቹዳኒ ጋፊ ወረ ከፉራተማ ዳብሲሰኒ አከሱት ደማ ጅራኒ ሃጋማንተና ሲኖዶሲ ሙርቴሱ እንደንደነ ጋሩ ጋፊ ከና ዱረቱ dabarsuu fi bulfachuu fi waan akkasi karoora qaba fakkaata gaafiin kun gaafii akka malee cimtuu barbaachistu yeroo kanatti muudamiinsi phaaphaasotaatii fi akkasumas tajaajila afaanii babal'achuu qaba yoo akkame xiqqate waan jedhu sinodoosiin Oromiyaatii fi sabaa fi sablammii gaafatanii jirani kanaayyuu deebisuu hin barbaanne rakkoo afaanii haga tokkottu jira kanaaf ammoo kolleejii bannee nama afaan suniin barsiisu nama barnoota wangala sirrii qabu dandeettii qabu kolleejii hundeessuudha kanaafuu kolleejii lama tokko gara Iluu Abbaa Booraa tokko gara Shawaa gara Amboo kanattu kolleejii banuu deemna jedhanii dubbatanii kolleejii lama afaan Oromootiin barnoota amantii babal'isuu warra barsiisu qopheessu jechuudha kana godhuu fi Oromiyaa keessattuu lambananii naannoo Amaaraalleettu kolleejii lama banuu deemna jedhan amma naannoo Amaaraa keessattuu hanqinni barsiisattuu jira hanqinni maaltu jira akkasii namni gaafatan jiru gaafii kana jechuun isaan ammoo waa hundaayyuu baalaansii godhuu barbaada waan ta'e kolleejii lama Oromiyaa fi habannuuti kolleejii lama naannoo Amaaraalleettu habannuuti kolleejiin kun ammoo barnoota amantii barnoota hafuura akkas barsiise barsiisota afaan Oromoo barsiisanii Amaariffaallee qopheessaa waan jedhu waan akkasiitiin yeroo bitachuu barbaadanii jedhamee dubbatamaa jira gara sinodoosii Oromiyaa irraa warra dhufa ammoo gaafiin kun gaafii bu'uuraati odoo uummatii nutti hin kaane kan caala rakkoon hin dhalanne haa furruuti waan jedhu gara sinodoosiitiin rakkoo kan furuu fi fedhii warra guddoo akka mul'achaa hin jirrettu jira